Waboon waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo mootummaan bilisiginnaa yeroo garaagaraatti dhaadatuun kan baduu miti jedhem. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee Wancii fi Ammayyaattiin tibba kana waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa gidduun wal waraansi jabaan adeemsifamaa akka jiru ibsameetii jira. Aanaalee Wancii fi Ammayyaatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhaban namoota nagaa hidhaa fi raarsaa jiraachuun himameetii jira. Sirni bilisiginnaa Oromiyaa keessatti sabaa fi sablammoota walitti buusuuf socho'aa akka jiru ibsame. Weerarri dafaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Boosatiif Fantaallee irratti bane cimee itti fufeetii jira. Hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa qaawwa argametti fayyadamanii Oromiyaa weeraruuf lolaa jiru jedhe. Godina Arsii Lixaa aanaa Dabbaatti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 17 darbuun ibsame. Mootummaan Ameerikaa yakkisuu kaneessaan uummata Tigraay irratti raawwatame guddoon yaaddessee jira jedhe. Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annahimaa Umari. Jalqabarratti waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo mootummaan bilisiginnaa yeroo yeroon dhaaddatuun kan baduu miti jedhe waraanichi. Inumaa waboon akkaan cimaa dhufuu fi mootummaa irratti tibba kanas injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu hime. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dhiyeessa. Waggoota afran sadan darban keessa qondaalonni olaanoon bilisiginnaa fi kan waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko yookaan guyyaa 15 keessatti balleessina jedhaniin irra deddeebiin dhaadataa turaniitii jiru. Waraannis irra deddeebiin labsameetii jira. Waggoota afur booda har'as waraanni bilisummaa Oromoo hin banne. Inumaa warreen keessoo waraana bilisummaa Oromoo beekan waraanni bilisummaa Oromoo gama humna waraanaa leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaan garmalee cimee jira jedhu. Kutaalee Oromiyaa hedduus to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galutu dubbatama. Mootummaan muddama keessa galee mootii kanaan duula farra riphee lolaa jedhem waraana Eertiraaf kan humnoota Amaaraa hirmaachisem Oromiyaa irratti labseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuun ibsa kenneen akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuun gonkumaa hin danda'amu jedhem. Dubbi himaan idil addunyaa waraanichaa Odaa Tarbiim waboon dhaadannoo fi duula akka kanaatiin baduu hin danda'u jedhem. Inumaam kan mootummaan karoorseen faallaam waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa tibba kanam kutaalee Oromiyaa garagaraatti galmeessaa jira jedhem. Waraana kutaalee Oromiyaa gama lixaam kibbaaf gidduu galaatti dirree wallolaa garagaraatti taasifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan bobbaasee hedduu fixuun madeessuu fi booji'aa jiraachuu Odaa Tarbii himeetii jira. Qabsoon waraana bilisummaa Oromoo hanga cunqursaan cabutti kan jedhan dubbii himaa waraanichaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qophii barbaachisu taasisuu himaniitii jiru. Kun kanaan osoo jiru humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee Oromiyaa gara kibbaatti bobbaafamuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedheem waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa Oromiyaa fi Somaalee akkaataa humnoota naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuun danda'amu irratti mari'ataa akka turan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaa tureetii jira. Oduma walqabateen godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee Wancii fi Ammayyaatti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti wal waraansi jabaan adeemsifamaa akka jiru ibsame. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti aanaa Wancii magaalaa Cittuu fi naannawa Haroo Wanciitti lola cimaatu adeemsifamaa jira. Aanaa Ammayyaa naannawa Daallidaak Jaamuttis waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni cimaan deemaa akka jiru himaniiti jiru. Wal waraansa kanaan olaantummaan waraana bilisummaa Oromoo akka mul'atu jiraattonni himaniiti jiru. Naannawa magaalaa Walisoottis walitti dhukaasuun akka jiru maddeen keenya ibsanii jiru. Oduma walqabateen aanaalee Wancii fi Ammayyaatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhaban namoota nagaa hidhaa fi hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni OMN'if yaada kennan hojjetaa mootummaa dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhaatti guuramaa jiru jaani. Aanaa Wanciitti hojjettoonni mootummaa obbo Mulugeetaa Gonfaa, obbo Tafarraa Kabbadaa, obbo Fallaqaa Indaalaa fi obbo Alamaayyoo Warqinaa Jaamaa
akkasumas namoonni Shaambal Batruu, Waaqumaa Birhaanuu, Geetaachoo Baqqalaa Jaamanii fi kanneen biroo hedduun hidhaatti guuramuu jiraattonni himaniiti jiru. Lakkoofsi namoota aanaa Wanciitti tibba kana hidhamanii 42 caaluu ibsanii jiru. Aanaa Ammayyaattis bifuma wal fakkaatuun humnootiin mootummaa namoota jumlaan hidhaatti guuraa akka jiran odeeffannee jirra. Sirni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti sabaa fi sablammoota walitti buusuuf socho'aa akka jiru ibsame. Kana malees walitti bu'iinsa amantoota gidduutti uumuuf karoorsee socho'aa jira jedhame. Dhibdee keessoo fi alaatiin muddama keessa seenee kan jiru sirni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti uummata walitti buusuuf ajandaa garaagaraa bocee socho'aa jiraachuu maddeen keenya keessoo sirnichaa saaxilanii jiru. Sirnichi labsiin waraanaa Oromiyaa irratti labse fashalaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirnichaa